Haay akkam jirtu hordoftoota maatii ibsooteek akkasumallee namoota haaraa taatan maraaf jechuudha. Har'ammoo haniin qabadhee dhiyaadheeru akkamittiin viidiyoo tokko saayizii isaa qannasuu dandeenya yookaan immoo dikiriis gochuu dandeenya utuu kwaalitiin isaa hin qannasiin utuu kwaalitiin isaa hin badiin isa jedhamu jechuudha. Egaa kun namoota baay'eef kan fayyadudha. Keessumaa immoo namoota akka viidiyoo waraabuu jaallatanii akkasumallee yuutuubii kanneen hojjetanii akkasumallee viidiyoo garaagaraan gaa'ilaa wanta akkasii hojjetaniif baay'ee gaariidha. Maaliif yoo ta'an yeroo baay'ee gaafa kaameraatiin qarratsanii daqiiqaa amma 15 irree yerootti GB tokko lakkaa'u qaba jechuudha. Wanta akkasiif immoo kun baay'ee gaariidha jechuudha. Akka wanta akka GB tokko fa'aa wanta ta'u akka baabii meeggaabaaytii gara 200tti fa'aa gadi buusuu danda'a jechuudha. Egaa GB tokko jechuun meeggaabaaytii 1264 akka baabii akkasii qabata. Kanarraati 200 jechuun baay'ee gaariidha jechuudha. Fiilmoonni garaagaraa yeroo baay'ee wanta kanaatiin hojjetamuu akkasuma muuziqoonni gurguddaa wanni akkasii wanta kanatti xaqqamamu jechuudha. Innis sooftuweerii haand bireekii jedhama. Haand bireekii kana egaa tureera argamu viidiyoo isaa hojjedha jedhee qophaa'an ture garuu immoo amma har'atti otoo hin hojjetiin hafeera jechuudha. Haand bireekii kana egaa weebsaayitii maalirraati akkam buuse irraanfadheera garuu immoo sooftuweerii isaa liinkii telegiraamii koo diskiriipshin jalattan isinii ka'a. Telegiraamii koo irratti isinii caanachi jaalarraatii buufattanii instaal gottanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa gamanumaan oduu isinitti dheeressu akkamitti fayyadamna isa jedhamu wal wajjin ilaalla jechuudha. Amma dhumaatti akkana wajjin turtan gamanumaan isin affeera. Egaa akkuma argaa jirtanii jechuudha. Haand bireekichi kana fakkaata. Kanarratti kilik goona jechuudha jalqaba. Erga instaal godhannee booddee saniin booddee haala kanaan erga kilik godhannee booddee sanaan booddee akkaataan fayyadama isaa normaal jennaa asiiti. Bakkee kana jecha piriiseetii jedhee hangaafatu jira. Han appilii jira. Riigulaar leegaas jedha. Riigulaarii jalaati normaal jennee filanna jechuudha. Achi saniin booddee soorsii keenya ofii gashanna jechuudha. Viidiyoodha jechuudha. Wanta nuti hojjechuu barbaannu finnee gashanna jechuudha. Ani isa teknooloojii jedhu kanan gasha jechuudha. Akkuma argaa jirtan saayiziin isaa 372 meeggaabaayitiidha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Isan gasha sanaati achi okeenyadha. Saniin booddee biroozerii bakkanii viidiyoo kana itti kaa'uu barbaadu isa jedhamu jechuudha. Isas bakka nan filadhaa jechuudha. As keessaati effeekti bakka jedhu as keessan kaawwadha jechuudha. Isa maqaasaa asii isa kompirees gochaa jiru viidiyoo kompirees gochaa jiru maqaasaa gashinaa jechuudha bakkee kanatti. Saniin booddee seef jenna jechuudha. Bakka inni erga kompirees ta'e viidiyoon kun bakka taa'u murteeffanneera jechuudha. Saniin booddee han sirreessuu qabnu asiiti piikchar viidiyoo fiiltar viidiyoo audiyoo sabtaayitil jedhee akkasiin jira. Viidiyoo iddoo jedhu jala seenna. Viidiyoo bakka jedhu seenni sanaati achi kwaalitii jedhu jira bakka xiyyaa. Eshi saniin booddee viidiyoo jala erga seennee kwaalitii bakkee jedhu kanaati. Konstant kwaalitii bakkee jedhu jirti. Ufnaa as kana jechuudha. Egaa as kanatti han heeyyamamu jechaadha. Kwaalitiin keessan gaarii hansinii ta'u RF 20 hanga 24 gidduu yoo gootan baay'ee gaariidha. Kanaafuu kwaalitii keenya duubatti gotonne 22 irratti hojjenna jechuudha. Eeshi saniin booddee audiyoo jala dhufna. Audiyoo jalas akkuma argaa jirtan warreen kaan dhiisne jechuudha. Fiicharii hedduutu jira waan ta'eef hunda isaanii dhiisne biitireet kan jettu jirti. Kunis kana bakka xiyyeeffachaa jiru jechuudha. Biitireetii jalaati. Biitireetii keenya 320 godhannaa jechuudha. Saniin booddee gaaffii tokko malee istaartii jennaa jechuudha.
Haala kanaan akkuma argaa jirtanii kompirees gochaa jira jechuudha. Kompireesii ani inni godhus akka kompiitara keessanii irratti hundaa'a. Ispiidiin kompiitara keessanii cimaadha taanaan, ispiidii qaba taanaan kana caalaa dafee kompirees godhee xumuruu danda'a. Ispiidiin qabu taanaan immoo egaa turuun isaas hin heddummaata jechuudha, hin guddata jechuudha. Akkuma argaa jirtan amma parsantii 28 irra nu gaheera jechuudha. Egaa kwaalitiin isaa egaa baay'ee gaariidha dhugaa dubbachuudhaaf sooftiweerii kanatti gaafa viidiyoo tokko waraabu kanaan fayyadameen kompireesan godha meeggabaayitii amma fakkeenya gaafanii kaameraa yookaan moobaayilii kootiin gaafan waraabbadhu jechaadha. Kwaalitii isaa yookaan saayizii isaa garmalee ol na jalaatii kaasa. Hamma GB 2tti ol na jalaa kaasa. Kun immooti bakka minimum amma meeggabaayitii 350 hanga 500 gidduutti kompirees naa godhee naa ka'a jechuudha. Kun baay'ee dhugumaan isinitti himuu fi isinumtiyyuu ilaaltanii kan jaallattanidha. Garuu immoo saffisni isaa amma kompiitara keessanii irratti hundaa'a jechuudha. Wal wajjumaan ilaallaa jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan jechuudha parsantii 92 irra gaheera. Egaa sooftiweeriin kun akkuma isinitti himee faayidaan isaa viidiyoo tokko saayiziin isaa yoo guddaadha ta'e kwaalitiin isaa otoo garmalee hin qannasiin saayizii isaa qannasee kan nu qopheessuu danda'u jechuudha. Egaa namoonni baay'ee sooftiweerii kanas akka jaallatan isinitti himaan ture jechuudha. Amma wal bira qabnee ilaalla. Uumeera jechuudha. Amma xinnoo natti dheerateera jechuun daqiiqaa natti fudhateera amma ispiidii kompiitara koo wajjin ilaalee jechuudha. Amma kompiitariin laaptooppiin geemorootaa fi wanta akkasii ta'an otuu isaan ilaalte yeroo gabaabaa keessatti kan hin fixa jechuudha. Amma egaa wal wajjin immoo ilaallama egaa warra amma kompirees goonee ilaalla jechuudha wal wajjin. Viidiyoo ammaa jechuudha effeektii jalan kaa'eera. Egaa wal wajjin ilaalla saayizii isaa jechuudha. Saayiziin isaa egaa akkuma argaa jirtanii meeggabaayitii isa duraa irraa 59.4 meeggabaayitii itti gadi bu'eera jechuudha. Isa duraa immoo mee wal wajjin ilaalla. Isa kanadha. Meeggabaayitii 372 irraatii meeggabaayitii gara 60tti gadi buuseera jechuudha. Inni egaa kwaalitii isaa immoo wal bira qabnee ilaalla jechuudha. Kwaalitii isaa egaa haala kanaan akka nuu fida jechaadha. Akkuma argaa jirtan miidiyaa akkasiitiin viidiyoon kun viidiyoon kaayina maastarii ediitingii isaa barsiisuu fi kan qopheessedha. Warri hin ilaalle yoo jiraatanii baay'ee gaariidha. Otoo ilaaltan baay'ee gaariidha. Isin fayyada jechuudha. Haala ediitingii jalqabumaatti tiitooriyaalii isaadha. Inni har'aan hin qabadheettan jedha. Egaa viidiyoo kwaalitiin isaa inni kun kana fakkaata akkuma argaa jirtanii saayizii isaas amma inni dheeratu argitaniittu. Kwaalitiin isaa akkuma argaa jirtanii kana fakkaata. Hemmee egaa isa kompirees goon immoo wal wajjin ilaalla jechuudha. Akkuma argaa jirtan garaagarummaa tokkumayyuu hin qabu jechuun ni danda'ama. Kwaalitiin isaa hom tokko garaagarummaa hin qabu jechuun ni danda'ama. Inni duraas dimsi jedhee kanumadha. Inni ammaas tokkuma kwaalitii garaagarummaa hin qabu jechuun ni danda'ama jechuudha. Haala kanaan kompireesii
Egoona jechuudha. Memme egaa laayikii godha. Egaa viidiyoo haaraatiin immoo akkamitti appilikeeshinii androidii yookaan immoo moobaayilii harkaa irratti kwaalitiin isaa otoo hin qannasiin kana kompirees kan gochuu danda'an tokko tokko qabadhee isinii iyyaadha. Amma viidiyoo haaraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Baay'ee.